Harri dilbata Hagayya 9 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamu arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerra. Gabaasa kanaan waliin ani Urgufaa Diinaati. Aanaalee godina Baashaggar keessatti loltoonni faashistii Biltsiginnaa hedduminaan baduu fi gariin ammoo hobbootti harka kennachaa jiraachuun ifoome. Godina Baashaggar aanaalee garaa keessatti loltoonni murna faashistii Biltsiginnaa hedduminaan baduu akkasumas gariin ammoo hobbootti harka kennachaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen faashistii Biltsiginnaa warraaqsa uummatni Oromoo dhiiga itti dhangalaasee lafeetti caccabuun jijjiirama qeerroo fi qarreen fidan butuun aangoo siyaasa empaayiratti erga dhuunfatee waggaa 8 guutuu humna waraanaa qofa ijaaruun barcuma aangoo tikfachuu irratti argama. Murni jijjiirama siyaasa empaayiratti keessatti fiduu dadhabee bolola aangoof jecha afaan qawwee irratti kottoonfatee hafe kun godinicha keessatti yeroo adda addaa daa'imman umriin isaanii loltummaaf hin geenye irraa eegalee dargaggoota jaarsolii fi jaartileen osoo hin hafin qorannoo fayyaa malee mooraalee leenjii waraanaa garaa kanneen akka Awaash Bishoollaa Xoollaa Bilaattee Hursoo Birshaalaqoo fi kanneen biroo keessatti fedhii isaanii malee guuruun farra uummataa barsiisee bobbaasaa turuu fi ammas muddama lolaa saboonni empaayiratti keessatti mirga lammiilee isaanii sarbame. Ilmaan Oromoo baroota dheeraaf garboome dabalatee saboota kanneen akka Tigraay, Affaar, Amaara, Aagaw, Gaambeellaa fi gariin hafan uummata nagaa irratti duula waraana lafoo fi humna qilleensaan deeggarame yakkoota mirga namoomaa geggeessutti jira. Kun osoo kanaan jiru godina Baashaggar aanaalee garaa kanneen akka Dugdaa, Boosat, Liiban Cuqqaalaa, aanaa Wanjii bulchiinsa magaalaa Adaamaa jalatti kan argamuu fi kanneen biroo keessatti tarkaanfii WBOn onoota kanneen keessatti fudhachaa jiru hordofee loltoonni murna maafiyaa fi gochoota fokkisaa waraana Biltsiginnaa kana jibban walitti fufiinsaan baduu fi WBOtti harka kennachaa akka jiran ragaaleen ONM qaqqabe ni mul'isa. Haaluma kanaan godinichuma aanaa Dugdaan magaalaa Maqiitti kan argamu kaambii Fiilaa jedhamu keessaa guyyaa gaafa Hagayya 8 2026 galgala loltuun sirnichaa WBOtti harka kennateera. Akka ONM qoratetti loltuun kun naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa magaalaa guddoon ishii Waaldiyaa kan taate aanaa Laalibalaa ganda duwwaa 7tti akka guddate kaasuun bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mooraa leenjii waraana kaaba empaayiratti Goojjam keessatti kan argamu Birshaalaqootti leenji'ee bakka walitti eerame kanatti qondaaltota waraana PPtiin bobbaafamu waggaa 2 dirqama irra turuu isaa dubbata. Mooraa waraana Biltsiginnaa keessatti ilaalchi hin qabne loltuu shakkuun hidhuu akkasumas ajjeesuu uummata nagaa saamichaa fi ajjeechatti bobbaasuu irraan kan ka'e loltoonni hamilee dhabuun turtii achi keessatti dabarseef akka gaabbe himuun WBOn isin ajjeesa jedhanii nutti lallabaa waan turaniif sodaa keessa galuun torbaanuma kana keessa loltoonni gara WBOtti deemuu hordofee akka dhufe simeera. Booda keessa dubbiin qondaaltota PP soba akka ta'e hubadheera kan jedhu loltuun kun qawwee akaama Turkii hidhannoo qomaa guutuu waliin rasaasa 100 gumbii 3 qabachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Simannaa WBOn taasiseefittis gammaduu isaa ibsee loltoonni biroonis gara qabsoo saba Oromoo kan ABO WBOn durfamuutti dhufuu akka qaban dhaamsa isaa dabarfateera. Gabaasni sa'a kanaaf qopheeffanne kanaan gaammaatti isiniif dhiyeessuun ani Urgufaa Diinaati. Qophiilee keenya kanneen hafan waliin turtii gaarii qabaadha. Aanaa Noonnoo Qumbaa keessatti loltoonni Biltsiginnaa dargaggoota 4 bakka tokkotti ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Godina Bahaa Wallaggaa Noonnoo Qumbaa ganda Koortuu Lagoo jedhamu keessatti Hagayya 2026 loltoonni Biltsiginnaa dargaggoota baay'inaan 4 ta'an mana maatii isaanii keessaa afaan qawween gara dirree waraanaatti erguuf erga ukkaamsanii booda dargaggoonni kunneen waan didaniif bakka tokkotti ajjeesuu jiraattonni miira gaddaan guutameen gabaasanii jiru. Akka jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa ifoomsanitti loltoonni Biltsiginnaa dargaggoota kanneen maqaan isaanii Damee Ayyalaan, Biqilaa Imaanaa, Asiraaroon Asiroo fi Abdiisaa Taammiruu jedhaman mana maatii isaanii keessaa afaan qawween erga ukkaamsanii booda guyyaa 2 bulchiinsa magaalaa Adaree keessa tursiisanii Hagayya 8 2026 ganda Birinqaas jedhamu geessuun bakka tokkotti haala suuqanneessaa ta'een ajjeesuu jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Murni Biltsiginnaa lola bakkoota garaagaraatti irratti banamee jiru ofirraa qolachuuf humna waraanaa isaatti amanuu dadhabuun akkasumas dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun aangoo barcuma siyaasaa isaa dheereffachuu waan aadeffateef dargaggootaa fi namoota abdii egeree biyyattii ta'an irratti xiyyeeffachuun abdii kutannaarraa kan ka'e duula duguggaa sanyii saba Oromoo irratti raawwachuun godaannisa yoomiyyuu hin qoorre raawwachaa jiraachuun ifatti